anjirenya kana fado anjirenya kana kana fado lubuti je lubun khutus lubuta kati lubu fado anjirenya kana jirachu barbadu anjirenya kana jirachu mal jirenya gadado jirenya yero gana to mi yarti jar saqiya jiraaddu baga jiraatte jaarsa khayti jabeeffaddu يا قيسم بوتينغا aywa jabeeffattu jaarsi siite jabeeffattu si harkaan bahin ol jabeeffadda ol jabeeffadda itti maraddu harka akka inni si harkaan baane qabaa jabeessa taa'u akka kana kana qabeedhaan keessa godha keessa waasi maaliif teessu jirtu wanni taate maaf taatiin jaan namni immoo waan ta'e san irraa akkamitti dandamannaa qofaa qattu jira malee salaame furdoftoota السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتو تعمل خبيجمتو تخينيا بقى جراتن سنين جنة سلام تانتينيا توني رابركتو لغا بغار قطامتو سناركب سنين جنة أكسيغا إيغا نغا قبدني فيا قبدني ججباتني جرتني سنين جنة جرون نخسيرو اللي يكون وطانما أكلمت تينيا وما عرفيدا من ناقنا نتلين دبيدا akkasiga arafeen kuno ni tolche barana hala bareeda rayira hujile nu baase jira dalagalle nu baase jira hujii nu dorke hujii nu baase mi abo dubbin te akkasiga intalti garte arafeen fuudhelleen ol baateeti waan barbaadde haasawaa jirti wanni siin haasawaa jirtu firraahin dorka yoo feete feeruza asittina haa dhuftu jechaa jirti bakka isin jirtu osoon beekee feetu firraana dhorkiti feetu an isi ifraa dhorka garuu numaan dhaqa ture bakka isin jirtu hin beeku bakka kanaa gartee afaan bantii hin beeku bakka kana dhugaa dubbachuuf isin jechuutti hin jirtu kajechaa jiru arafuma ani gabaabduudhaan beekaa haasaa arafuma jechaa jira arafuma jechaa jira eenyu jechisiisire isuma jechisiisaa jira aywa fardabban tifeen darbate ambiti dhagaan darbatti jette isaatu tuffii hangana naa qabaayi intaltilleen ol baatee waan barbaaddu dubbattee baga dubbattee galatoomii obboleeytiitiyya ati harrallee burullee obboleeytiitiyya galatoomii gadindiisii yoo gaddiiftee rakkoodhaa beekkadhu rakkoo uumama firraa gadindiisii jabeeffadhu naasiin jee akkasi keessan kukkutin hogguu jettu ibiddi abbumarra bu'ee gubaa mire anis waan na keessaa burquun ol burqisiisee hordoftoota fuuldura dubbadha maaltu soo isaa burqaa wanna keessaa burqu oomusaa tanaa mire haa isii filatuuqa haa manasitti galeemi achitti filatee galeemi akkuma qarqara kiyyan baane yaa oromoo yoo qarqara mana kiyyaa bahe booda feeruzaatu lubbu namaa galaafatee jechuun teessanis hin olamtu yookaan feeruzaatu akkana godhee jechuun keessan hin olamtu ta'uu waan hin olamne mallee ta'uu waan hin olamne gaafa inni qaf jechaa dhufe wanni gartee silaa ta'uu qabu numa taate irraa hin leefduuban deebu'an yoogaa akka carraadhaa namni bee jiraatee namni irraa na qabe hin beeku malee yoo kallattiidhaan anaa qofaa mana jiru inni naa dhufe qopheeffadheetiin ta'a hulaa jala kaadheetiin taa'u jira ammallee hulaa jalaa illee fuudha hanga guyyaa isaan mataa fottoisuutitti akkam gartee yeroo saniif kasaaruma barbaadu kasaaraan kasaaraadhaan ammas kasaaruma keessa mana hidhaatiin fedhaa'u boodas kasaaruma biroon mana hidhaatiin taa'u fedhaa'u nama keessaa bee mana hidhaatiin taa'u fedha maaliif akkasiin fedhan awwaa balleessitiin mana hidhaa taa'u maaliif waa balleessu fedha an balleesseeti ati tun intala xiqqoodha micoodha geeffadhu afaan oromoo yoo waan takka keenyin jiru laal awwaan takka balleessee yaa isinii kun nama fayyaa qabu maraatoodha reekisee yeroo hundi keessan akkana godhatan baraatiin maantana laffaatee ta'aabdee dadhabdee waa bu'aa bayii hedduun wajjin baate ammallee deemuma jirtaa wajjin dhaabbatu jirtaa sumaa'uu rakkifnee ani laffaani ani daansii taphachuutti hin jira bara gurbaan daansii taphatu jira osoo laffaatii tana beeytanii akkanattuu qoosaan dillu kun hin jiru ati silaana dhageessaa tummaanu ambarsi dhaga'utti inni inuu kabisha bahee dhokatee barbaada silaan si dhaga'uu baadde qaataan badii meeqa balleesse beekadda qaataan waa meeqa balleesse bakka dalagaa sanillee hin beekaa ammaa sidaan ta'a maarreen ta'a maaltu fidire bakka tana keessa anga akkaan gubadde kanatti nafaa keessa kiyyana gubbateeti eelee na ta'ee jira maaltu si guba khalaas akkaan an ta'aa jiru ummati namni namaa miti namni namaa ta'e inni fuudhe sunis nama inninis dhiira hayyeega waraqaati jarraa fuudhuu dandeenya waraqaa irraa naa fuudhuudha
takka waa lama keessaa takka hafilatu siin jeetiin jira. Danda'umma viidiyoo sanas ni harkaa numa filata. Yaa isii filate yaa na filateedha. Uummata akka irraa filata. Lakkiin filadhuu allachuutu waliin dandadhaa jeessan itti dhufnu gorra. Waan nama afaan deema afaan hin deemani. Ammoo lakki isiin filadhaa jees karaarra bareedaati karaarra naaf furmaataati. Lakki isiin filadhaa jees akkasuma karaarra naaf furmaataati lameen keessaa illee. Inni immoo eessa onnee tamiini onnee hangam akkana toreeti. Kanaafuu humaan godhin kanaafu diriyaa kana lamanaan godhin. Kophee lamanaan godhin baaxoo lamanaan godhin uummata kaa'u anarraa hin jijjiirin hiriyaati jedhan fakkeessin gabbayee ammallee na dhokkatiyyaa narra fidee ammallee halaala taa'ee halaala viidiyoo waraabee viidiyoo sana gubbaan akka fedhe dubbii wal keessa baybaaqa. Hayyee odeessootu qabda jettee fuuf. Hayyee tokko lubbuudha. Hayyee tokkoof tapha. Tokkoof tapha. Akka jettee amma siif lubbuudhaan maqmaqsa keessatti amma barsiifsiin qaba jiraani. Dubbiin ta'e akkam na goote ni beektaa? Akkan dubbanne lubbuudha. Akkan dubbanne hudduudha sanatti taate dubbiin ta'e kabaja. Amma laalan kana hafuruuf hin deema. Siif jechaan amma siif jechaan akka mataa qaqqabachuu jira malee. Ani halkan kana lubbuun ammoo gisee hojjetate eenyu kana kaayee tarafchi kuti bakka san dhaqinaan jechuudha. Bakka tam. Bakka inni jiru san. Eessa jirani? Silaan bakka jiru bakka inni jiru beeku. Sa bakka jiru osoo kana wanta gahee tolchee silaa bakka san akka shaakka shee. Dhokatee jira rafee michoo dhageeffadhu. Yoo nama gaa bakka bakkatti maanta bakka hedduutti nama itti himeetiin jira namaan bahe malee inni dhokatee jira. Dalagaa tana ni dhiisee gurbaan kun. Dhaqeetiin dhabeensiin jechuun jira afaan oromootiin sitti himu jira bara. Aboo kana falteeti. Amma yoo dhokataa oolees numa baha inni. Garuu ani inni sammuu xiyyootana na garagalchuu na jeequ. Sammuu ta'e maaliif si garagalchaate nama aklii qabu miti. Amna aklii qabu sammuu ofii deeffachaa deemuu qaba. Maaliif si garagal? Ayya sammuu xiyyakka. Innis waa fayyaan qabu atis fayyaa qabu. Namni fayyaa qabu waan akkanaa dalagaa. Hayya. Dhiirti fuututu hundi fayyada baan fuuti. Meet akkas gaafadde. Bo'aan takkanaa dhagal. Fuudha akkanaatti si dhagal. Amma fayyaa qaba gurbaan. Fayyaa qaba. Anaa fayyaa qabne tanaaf fuudhatti wallee gaa fayyadama kiyya kanaafi waan inni ta'e hin beeku gaa wallee anaa hanqatee. Bara dubbiin amma bara kana na qabatte fayyuusa dubbii ajaa'ibaati. Taniin takkaatti sin argin takkaata isin dhaga'iin na qabatee jira beeku. Bakka tana keessatti. Ani dhiirti fuutu yeroo jaan dhiirti jaartii isaa karraa qabamtee dhibamtee shakkii biroo keessa jirtu si galee. Duraanis dhoysa fuudhee jaartii sadarkaa tana keessa kutte osoo isiin fayyin osoo isitti sinimin waan akkanaa keessaan jira jeen faamsisin as bahee bakka birooti waan biraa haasawee viidiyoodhaan marajee dhokata waan akkanaa isatti hin arge. Bar waan ani durin jirree baatee jirtu tana eessarraa baatee deemuu jirti si galee gaafuma isaa wal agarree baruu fedha. Amma inni durin jirree hin baafne na qofaan hin baane fuudhini shari'aan afur hayyamtee jechaa jira shari'aan afur hayyamtee dhuga akkaataatti hayyamtee qabdi mush akka nama keenya. Samaa shari'aan taphatta immoo shari'aan akkana. Namni keenya kun yaaboo hoodii harkaa bade nama keenya kana dhiira keessattuu dhiira keenya kana hoodii harkaa bade. Keessattuu warra biyya namaa yookaan abooreen nuti ilmaana laalite akka malee sun godinaagaa. Hoodii harkaa baddee jirtiin jeebar hoodii harkaa bade. Haa hoodii isaanii barbaaddatanii bakka itti buutetti. Amma immoo wanni namaan taphataniif hin jirtu. Namu jireenyi isaa haa oofatu. Anamma silaa gurbaan kun laal akkanumatti suutumatti laal noolii malee suutumatti dhablamanna godheerra bareetti gama kiyyaa. Dhabsi godhuu. Kana sirraanfachuu qabdaatis gaafa inni dhufe. Ogguun dhabna godhee irraanfadhaan akkanatti makka kana rarraasee nambisu jira akka inni rarraasee nambisa kanatti. Akka namaa rarraasee si hambise bifu rarree hafe nama dhokatee taa'utu si rarraasee si hambisa. Ammaan isaan gayyaadaa alatti. Isaan gayyaadaa alatti. Maali ni bade. Waan inni ta'e. Duula bahe. Waan inni ta'e beeka walleef. Waatu fayyaan qabdu dhageeffadhu hafeerusa. Namtichi duulan baale. Hin banne hujiif siin kun. Lubbuun akka onnee keessan of keessaa waliin baqla fatana godhinaa jechuudha. Waan maal taateef? Ani beeku onneen na dhaabbatu jira. Laal dubbiin akkanaa miti. Amma isa akkuma jirtu kanattu irraanfachuu qabda.
Ani gabaabduun siima. Ni khaasaa kanaan irra jira akkamittiin ni khaasaa kanaan irraa fudhate. Ni haa isaa kasirra jiru haa dhufu anis barbaadutti hin jiraa miti si galee san akkasitti itti dhufu. Ammoo amma of dura qaqqabdee michijoon akkas jetti inni akkana ja'a abalu akkana ja'a. Inni chiraa achi qucaacaa inni chiraa qucaacaa ani fayyadu sana sihin yaadaan mataa'eef qucaacaa. Inni chiraa qucaacaa jira. Raaha jira. Telefoona firraa cifee raaha jira. Raahatti akkamitti hin jirre raaha jira. Aboo nama dubbiin haasa isaanii haasa basa fakkaatu raaha jira maal taatee fayyadu isaati jabaal maagili. An silaa bakka inni jiru beeke. Aboo bakka inni jiru silaa beeke. Si miti osoo nan beeke bareeda ture. Ansilaaf kanatti hin dhaqee mataa isaa bashaddaan godhee kasaaraa gosotii irra garagalcha. Lammii Oromoo. Kun bar wanni inni haasa'u jiru tanumaa bar. Kasaaraa tana dhufte tana keessaa bu'uu hin dandeenye. Ta biroodhaan nu dabaluun barbaade. Saba kibiraa wayiin dhaqaa mana hidhaati hin dhaqaame. Mana hidhaati. Raahattee sana. Mana hidhaa yeroo ati dhaqee. Raahattee sana isin soqqusan. Mee wallahi. Dubbii takkaan seentan. Nu raahaatti teenya. Eeyyuu raahattee sana. Ayyee. Ammaan tana waan takka. Eessa dhageesse kana. Amma bu'aa naa buusuu diddanii bara ammaan akkana naan taphatu jiraa gurbaan kun geemii na godhee. Ammoo waan takka sooriin baantanis fudhatee dubbii kuteen. Aboo soorii fi jinni ati haasoytuus hin beeku waan danda'u niin godhaan jee akkuma duraan si waliin hin jira. Kalaaf dadhabdee bara ammas dadhabdee silaaf irraa dhiiftee hoo. Dadhabdee silaaf irraa dhiiftee hoo. Maaliif irraa dhiisa? Dubbuma tanaa hoo. Dadhabdee ofirraa dhiiftee hoo. Mee mana adiis xiqqoo. Xiqqoon adiis magaalaa sana keessaan isa guyyisa. Magaalaa keessa guyyisita? Ree nuti gama tokkoon ofii keenyaafis nama taajabbii ofii walitti taaneeti alagaalleen akka nu taajabdu dalaguu deemtanii ammaas. Duba kam ta'e naan jetta waan hin qabadu dhabeetiin akkaan ta'u. Akkiin ta'e siin jiru taayin siin jechuun jiru si irraanfadhu ofiifuu ni dhufa. Namni galaanni fuudhee wacha qaqqabataa sana nama galaanni na fuudhee naan deemu jira laal. Eenyu? Ana. Namni galaanni fuudhee wacha qaqqabatan jenne Oromoo mahoosaatti. Ana nama galaanni fuudhee naan deemu jira. Waan wacha qaqqabadhu takka. Ati fayyaa godhadhu siin jenne dawaa teetis seerumaan nyaadhuuti naasii ma dhageeffadhu. Dawaa sanuu dhiise. Dawaa sanuu dhiise. Balaas fayyaa ta'e hin fee ture. Fayyaa tamiin jira fayyaan dhukkubni dhukkubarra naa jiraachuun barbaadan isa isin hundi. Jireenya akkanaan fadhu waan haaraa jiraatan. Amma waa si gaafadhume. Naafisii waliin taa'u jiraami. Wanni fi ijoollee waraabu jira haa ta'u. Amma arafeen atis jaartitii siin jaaladhaa siin jaa. Isis niin jaaladha isin lachuu waliin si barbaadan hunda isiniif godha. Maal nu godha kun? Abshiin. Qofoosaatu nu dura. Qofoosaatu. Duuba mataa nu garagalchita ta'e. Qofoosaatu bitatu hin dandeenye maal nama. Mataa maa nu garagalchita. Aboo ana mataan nu hawwu wallaahi laala. Maaliif jecha? Mataan nu hawwu. Mataa maaltu sirrii? Amma gisee viidiyoo waraabne kanaan immoo waan biraatiin haasa'u. Waan biraata maal? Waan biraatiin haasa'u. Aboo mataan anaan malaal. Atu sirriin jirtu sirrii ta'e isin. Sirriin jiru. Amma bara sittiin himu jira. Atis dhuguma jaartii isaati. Ibidda na keessa akkana bilbilu kanaatiin agartu wallaahi ibidda eega qabate takka dhaamtu hin jiru bara. Uumarra buusee uumaan irra buusee dhaamsu dhabeetiin. Ibidda eegana bilbilu jira. Haala kanaan akkanumatti ati deemee rafee jechuu jirta. Ati teetii hin gubanne. Ani hin gubanne isin qofaa gubate. Gubachuu miti ani inumaa na dhadhamaaftanii waan dubbadhuuf waan dhiisullee wallaalee jiraan. Awwaanumaan ta'uu wallaalee akkaan ta'uu wallaalee. Bu'aan Garuu silaan isa harkadde. Silaan isa harkadde waan hin jiru. Isinuma harkattaa bara. Yaaboo isa. Numa dhufa numaan baasa anuun dhiisu. Isiniin jirre silaa isa mana ariyaanaa fide. Ayyee. Rabbi ariyaanaa fide. Garuu hangaa waan takka godhutti. Hangaa waan. Dubbummaan teessanuu nama dhibdi fayyadu isaan duuba. Nama dhibdiin jiimmee sadhaati deebiifuu dhibamteen wajjin. Amma silaa tokko jalaa ta'e. Ammas bakkatti keessaa baatus. Bakkatti keessaa baatus hin qabdu dubbitan. Bakkatti keessaa baatus hin qabdu. Yaa arafee fiduu. Gaafa arafeen dhufes. Dubaree akka nama mammaraatee godhatan anis na maraachuuf deemtanis. Maraaddu kan wajjin maraatte. Laa si wajjin hin maraaddu ani yoo fayyaa taatan karaa fayyaattiin isin oofadha yoo immoo dhabamtee kalaas isinuma hidhaanidhee isin bira taa'u akkamiin ta'a. Bara akkas irra naa wayyaa. Hayyee mana maraataa geessina. Egaa irra wayya akkas. Maaliif? Hayyee maaltu malamee mala naa dhahee makana. Wanni malaa irraanfadhu. Ismaa'u. Isaa irraanfadhu. Akka nama inni du'eetitti irraanfadha. Irraanfadhu. Akka du'eetitti. Jaarsan qabu. Inni yoo si yaadate ofiifuu baheeddu. Jaarsan qabu jeetiin gaafa deemee waraqaa fudhadhee heerumuu reefirra. Maali gaanganatti maaltu sitti bu'e? Irra jirtii yoo inni asiin fuudhee sila amma asiin heerumuu qabaan. Hayyee tunis ta biraatti haasee keessa jaabuu waan ajaa'iba na qabatee. Laal amma irraanfadhu yeroo siin jiru
ani irraanfadhu jee ofii irraanfachuun deemu. Barbaadeetiin baasuu deeman. Amata baaftanii. Amata baaftanii. Lakkee amata hin baafu. Gaafa inni dhalee baastanii. Gaafa inni intalarraa dhalee baastanii. Ammaa yoo dhale maaliif beenya? Kalas dhaluun dabra erga wal fuudhan wayya amma. Kalas jaartii isaatiif. Amma baras baase malee. Amma isaami jaartii isaa walitti tolchaa malee. Isaan walitti tolanii jiraniimi. Annaaf isa waraqumarraa naa fuudhii. Waraqumati jaa nuti nu dhibdee jirti achiis dhanyee walitti tolchuu duraanuu walitti tolanii jiraniimi. Walii galanii walii nu dhufatan. Kanas iddoo seenina isaan lameen iddoo. Isaan lameen iddoo seenina. Waraqaa qofti irra naa fuudhe. Intala tana dhiiftee. Waraqaa barjooniin harkee as baase. Takka waraqaa fidi takka akka namaa maaltu akkana si godhe eeyisa akka nu laallatee fi maaliif akka akkana ta'e ani gaafachuu nama deemuun siin jee qoosaa dila inni qoosa san maraan santu garaana gubaa jira amma taate haasoytu tun ifiifuu garaana gubdi maasiyaan. Karaa sin gubiyyaa boo gubadhee tanaa sawaanis. Maaltu si gubee haasoyta sa michoo xiqqoodhaatii tun wanti gaasirraa jiruummaan tana maali? Dhukkubsadde Namticha. Ifiifuu kara deemu. Namtichi bittaaniyaa keessa tolfatee battaaniyaa keessa ciisu jira abba. Raahaa gujaaju jira anasiin taa'ee halkan immoo yeroon tun sa'a meeqa? Anasiin taa'ee isa alatti gayyaadha. Kunis haasa keessan ka biraati. Haasa kanaas hin fedhan. Waan akka maasoituutu isin barbaade. Akka maasoo feetayyeeti. Akka maasoo. Ani akkana raahaa gujaaju jira moo hin jiru inni? Raamal. Raahaa gujaaju jira. Aboo raahaa nama akka hattutti nama akka hattutti dhokatee taa'u raahaa jira. Barani arafee akka ilmootti qabadheetiin akka abbattis akka haadhattis waan silaa godhuu qabu hunda godhee fi mana kanaas fuudheetti galchee waan inni fuula duraa waliin mari'adhee fi taniin gorsee fi tunuu bar talaaftee miti bar namni raahaa qabu nama akkanarraa ni dhokata. Agartan asiidiitti naquun irraan oolamuumas. Asiidii maal? Isaan lachuutu dhaqeetumaan bakka isaan jiisan asiidii isaan rakkuta. Akkas taanaarra isin lachuutu jajjaboodha. Isin yoo fide waliin dhiibnee kaa. Iisijee bar ni diddee mas keessaftus dubbisi qabdii beektee boodallee. Dirqama si qabdi. Saan dubbiirree maraadhunaan jetti nama maraate walirree akkamiin ta'u mee akkamtu naa malaan. Isinii kun nama fayyaan fakkaatan. Ani isa laalattee na dhola akka tiyyaa akkasitti ni baacas gubba tol baate. Isa laalattee akkasitti na dhola akka tiyyaa akkasitti baacas asirratti tol baate. Eessa? Nadhittiin inni deddeemuun nadhichaaf nadhittiidha isaan lachuutu nadhoo kooliiti. Isin duraan viidiyoodhaan baati qilleensarratti abaasa isaanii. Akka fedhattuu baasu gaa. Nadhicha inni isi nadhichi nadhoon akkaataan qabu. Amma afaaniinis waan agarte haasaan. Nadhoon tortoraan. Afaaniinis waan agarte haasainiin siin jee. Amma wanni kun numa dhumata yoo nama dhageeffattan. Ammoo yoo nama dhageeffattan. Abadan du'eetiin gaddabra malee. Awwanni isaa jaartii qabu. Wajjin hin jiraatu. Yoo ammaan tana du'eetiin gaddabra malee. Wal qabatanii dhufanoo. Wal qabannee isii bira dhanya jaalladha. Nin ililchaaf gabbee. Kaisa iyyasallee godhuuf nin ililchaaf gabbee. Maal jettee? Sila wal qabatanii akkasina dhufanii. Yaa boonuma toltee dubbiin gosa. Arabe viidiyoo irratti wanni inni haasa. Gaazaa mana keessa jiru. Kayi bira waliin dhanyaa jahaa jiraan. Yoo waan biraallee dhabe gaazaa mana keessa jiru. Yaa dubbii akkas tolte wayii agartee ati ulaa keessatti qollafee dabbaatti dhoosee. Biraa. Karam. Harkaan ifkaan nagaa deemee mootummaan ni jira biyya keessa jiru keessa. Nayya yeroo sarreen maantana maali bu'aan akkasii? Akkasitti irra naa wayyaadhaan qabbaneessee nagaan taa'u. Of qabbaneessitee? Edaan of qabbaneessitanii eenyuree ibiddatti keessanii biraa yaatan? Ibiddatti keenya kutee maaltu siin geete nagaan keessa. Akkamiin nagaa bara ammaas akkamma isin jettan kana yoo taate ammaas nagaan taa'uu dandeenya bara. Nu ammaas gaafa sanis rakkoon san numatti dhalatte. Akkas gaan irraa. Wanni rakkoo san hundi waliin naqee duubayami. Akkatti fixan isin tube hagaa gosa walii ganna qabtee akkammaa kanaan bifa. Akkammaa kanaan bira walii ganna qabtee gosi. Haalaas akkatti dugurte isin tube. Saammaa walii ganna qabteeti bara ammaan tana amma walitti hin gadinna qabne. Amma nama qaama kana. Namtichi jaan. Amma waan hin harkatiniif kana haasonya malee beeyruusa. Amma naaf arabeenuu yoo waliin dhufne. Harkaanuu waliin dhiifnu dhageeffadhu afaan Oromoo nuun sirreessitan. Barakkatinaa dhimmuun. Walii ganna qabtee jirtii. Walii ganna qabteen jirtu hin jiin.
wali gannaqamuun tana caalaan jirtu tanu yaachiftee ani edaa halkan leelii san wanni liifii san na baase ani dubbiin tun kara dhiigaa deemuu isii laalee harkeetii bara. Hay namni osoo lubbuun jiru namni sin beenye bara Oromoon sin madaalin jette sitti qoosuun qabu namni. Anammas hangaan isiniin jeessan niin gaha. Garuu yoo maraatummaa taate gaa. Akkanuma ture. Baramma if mataa kiyya akkaan ta'uu dhabee akkaan if godhu dhabeetiin akkana waan harkaasa malee an barsi biroon kunne malleedha. Bara harka kee dabree utaalee waan takka illee hin goone mallee. Waan kana hin godhin achitti tarkaanfatu yoo naan jettiin tarkaanfadhu. Garuu maaliin godhame? Sirjichallee gachiibsanii narraa deebi'ee. Kalaas ammaa asuma taa'e. Gachiibsanii narraa deebi'ee. Amma mana sanitti hin deebine taa'e. Mana deebuu baadhu manna kiyya akkamittiin. Aboo manni. Intala fidee mana san tola haala qatuuf ulfi qaba. Hoggaa san bari isaa dhiira jechuudha. Namni biraan jiru jechuudha. Isa malee namni hin jiru jechuudha. Aboo michuu ati immaan tana yoo nama dhageesse taa'es. Mana kee gadhiise as taa'e dizeette. Intala fidee tuma chira sireetii jira darbuu qabaa barinni annin beeka. Nin beeka. Siree deetetti. Hoggaa san isaan malee hin jiru qaadamne. Hayyee gaariidha. Gaariidha. Asii jecha waliin. Saisin sammuu akkamii yaadu jirta? Sammuu isin yaaddaniin na dhibu jira akkam. Inni har'aan tana. Siyya sammuun gara gaggaltee jirti duraan gara gaggaltee. Siyya sammuun tartiiba irra kan jirres ni beeytani. Kana gubbaan bu'aan biraan haaf deemtotti shawuu jettee deemtee feestaala guurtee. Kumaamaa keessatti deemtee haa guurtuu fi kana dalage malee amma as taa'iin siin jee mana silaa manni asii anniin harkaa wal bira jirra. Ati guyyaa wal mana oolta. Guyyaan deemta naatis ni yaada guyyaadha. Namoonni haqee keessaa guyyaadha qe'ee guyyaa. Yaaboo hayyee taa'ee gaxxanniin ta'a mallee waan ati jetteen diitoon mallee. Gaafa immoo qalasni tokko narraa manarraa bahe. Itti gaafatamni mataa keeti. Meeshaati jirra qalasni tokko. Meeshaa teetirraa qalasa maaltu fuudha? Itti gaafatamni mataa keeti alaa jilmatti. Egaa maaltu fuudhaawu? Yaartiin keessaa haa fuudhaa. Taa'iin siin jee wanni achi teessee achitti isaa bantaanii fi taan dhaattus hin jiru. Amma gabaabdutti mana kiyya wanni takka keeti qulfiirraa jijjiiru dammas. Qulfiirraa jijjiira kee. Qulfiirraa jijjiiri. Qulfiirraa jijjiireetiin. Khalaas as teessa. Imaanaan akkaan. Isa immoo barbaadee an bakka jiru niin baasa. Inshaallah san yeroo walitti dhufne achitti waa murrii wal argu. Nuti mana hafeetu hordoftoota mataa oofne beekteemma. Aboo mataa maal oofna nuti fiifuu mataan nu oowwe. Eessatti mataa oofna? Hayyee tole. Nama akkas tole. amma namni jiruuf jireenya akkaataa itti carraaqee keessaa bahu mala dhaata malee dubbii sanuu dubbii. Amma mataan kun shakkana jee jira lammataan. Namni dubbiillee bara amma an dubbummaan bara kana na qabde dubbii bara takkaa dhagayeetis harkeetis hin beenye na qabate. Yeroo obbaafanne jennu asiin dhalchitanii akkam taana duuba mataan shaqa maal isaan goone mataan teenyaafuu shaqnu ta'e mataan shaqii miti dhiigaa buudeemaan siin jee ati haasaa dadhabdee jirta namni harkaan walitti dhufuu deema harkaan walitti dhufuun ammoo hafan qabu kun rabbummaan nagaa godhu abbaan dubbii kanaatiif waan biraa rabbuwaatti nama kennu. Saate dhiiga maal buuftame joo? Bootun kashlabbeedha tuun atuu kashlabbeessa maal akkana godhachuurre dhiiga maal buuftani? Hayyee. Hayyee intalti dhuftee maqaan na ajjeeftu. Intalti tam? Intalti maali deddeemsa? Waan hin taane afaaniin hin baasin amma saatan. Intalti sun dhuftee mana kanatti yaana gootu. Intalti mana kanaa maal gootiyu? Ni fida haa qalooyiin qabee fida haa. Isinsa telefoonaan kophaatti wajjin haasofitanii. Naaf inni moo? Yaaddoo qabdaatillee. Silaa wajjin haasofine. Barakkattuu sitti haasa'u. Akkamitti reeni fidaa jetta namticha dhokatee taa'u. Namtichi waan jiru dhageenye manatti isin geessatti walitti maaree godhaa isin wal barsiisaa takka inni haasoftu nagarre. Isaan lachuu an fiidiyoo sanirra basa nama haasa'u natti fakkaatanii siin jee. Hayyee basa-basaadha. Yoo telefoonaan wajjin haasaa jiraattan ani hin beeku bakka jiru. Eenyu wajjin haasa'a? Bu'aatuu baasi bakka jiru. Uddeetu isa gaa? Yaa boo hayyee anaaf wajjin siin bilbilu. Bilbila kiyya kama sibira jiru kanaami? Habiraa jira. Maalittiin beekaree kun akka nama keessaa waatti haasa'utti na wajjin haasa'u jirta bara.
Tole hayyee bareedaa. Akkasii gaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya kunoo har'a nama miidiyaa fi anuu walafaan deebinee jirra. Ala kanaa sulaa dadhabanii har'a keessa lataa ta'e mataa fottoissina.